Keeniyaan nama vaayirasii koronaa fi busaan qabamu kan agarsiisu meeshaa ofii hojjechuuf yaalii gooteen milkooftee jirti. Dhaabbati qorannoo waa'ee fayyaa kan Keeniyaa akka jedhutti meeshaaleen kun hatattamaan dhukkubicha kan agarsiisanii fi hatattamaan kutaaleef kan ergaman ta'uu hubachiise. Hayyoonni saayinsii kan dhaabbata qorannoo fayyaa Keeniyaa gama isaaniin erga weerarri vaayirasii koronaa jalqabee kaasee haala dhaabbataa ta'een waan dhukkubi kun nama qabuusaattiin qorachuun danda'amu waan naannoo isaanii jirurraa hojjetanii biyyi isaanii dhukkuboota lameen faccisuu fi yaalii gootu gargaaruuf hojjetaa turan. Keeniyaan meeshaa akkasii hojjechuu isheetiin kutaa sana keessa akka jalqabaa ta'u ogeessi addaa kan waa'ee dhukkuba busaa akka ta'an Francis Kimani ibsanii jiru. So we have a kit that is stable in such environment, that is accurate, and being allocated. Meeshaa qorannoo naannoo keenyatti hojjetu qabna. Sirriitti kan hojjetuu fi waan naannoo keenya jirurraa waan hojjetameef gatii salphaan bitatu. Hojjettoonni tajaajila eegumsa fayyaa hawaasaaf ennaa itti gargaaraman waan ogummaa guddaas gaafatu miti. Kana malees hatattamaan bahiin qorannaa gaggeeffames ni baramaa jedhaniiru.